Akka mooltaan hordoftoota Oromoo Kids Academy har'amoo barnoota lammummaa kutaa 8ffaa boqonnaa torbaffaa isa xumuraa qabannee dhiyaanneerra dandeettiiwwan gadi fageenyaa yaaduu fi rakkoo hiikuu jedha boqonnaa kana jalatti mata duree nuti argannu. Gadi fageenyaa yaaduu fi rakkoo hiikuun dandeettii akkamii barbaada, akkamii rakkoo hiikuu dandeenya ka jedhu bal'inaan ilaalla jechuudha boqonnaa kana keessatti. Egaa torba tuqaa tokko irratti maalummaa fi sadarkaalee adeemsa rakkoo hiikuu ka jedhutu jira. Maalummaa fi sadarkaa ittiin rakkoo hiiknu yookiin adeemsi isaa maal akka fakkaatu ka ilaallu yoo ta'u, torba tuqaa tokko irratti maalummaa rakkoo hiikuu ka jedhu ka ilaalla. Rakkoo hiikuu jechuun maal jechuu akka ta'e gabaabinaan ka ilaallu yoo ta'e, rakkoo hiikuu jechuun adeemsa dhalli namaa beekumsa, dandeettii fi hubannoo duraan qabu walitti fiduun rakkoo fi haala badaa mudatuuf furmaata kennuu jechuudha. Maal jechuudha gabaabumatti kuni bifa salphaa ta'een muuxannoo qabnurraa yookiin wanta nu mudachuu danda'urraa hubannoo duraan qabnurraa walitti fiduudhaan wanta nuti solve goonu yookiin immoo rakkoo nuti furuu dandeenyudha jechuudha. Egaa rakkoo hiikuun rakkinni jiraachuu hubachuu nu gaafata jechuudha. Rakkoo hiikuuf rakkinni akka jiru hubachuu qabna jechuudha. Osoo rakkinni akka jiru hin hubatiin wanta hiiknu hin qabnu waan ta'eef erga rakkoo hubannee booda sababoota rakkinichaa adda baasna jechuudha. Akka rakkoon jiru erga baafne sababii ka'umsa rakkoo sanaa maalidha ka jedhu adda baasuun yaadota furmaataa ta'uu danda'an adda baasuun duraa duubaan kaa'achuudha jechuudha. Walumaa galatti eega rakkoon adeemsa dhalli namaa beekumsaa fi hubannoo qabu irratti hundaa'ee furuudha erga ka jennu ta'e maalirraa ka'e akkamitti ka'e ka jedhu sana beekuun nu barbaachisa jechuudha. Rakkoo sana erga rakkoo sana adda baafnee booda immoo furmaata isaa kennina jechuudha. Furmaata rakkoo sanaaf wanta ta'uu danda'u kennina jechuudha. Yaada furmaata isa caalmaatti fala ta'uu danda'u filachuun hojiitti hiikuun immoo bu'aa qabeessa nu taasisa jechuudha. Yookiin rakkoo sana hiiknee nu jechisiisuu dandeessisa jechuudha. Yoo maal ta'e yaada furmaataa caalmaatti fala ta'uu danda'u ka dhiyeessinu yoo ta'e jechuudha. Egaa kunis mala dhugaa fi ragaa irratti hundaa'uun dhimma tokko irratti murtoo kennuun agarsiisudha jechuudha. Maal gochuudhaan mala dhugaa fi haqa irratti hundaa'uudhaan murtoo kennuu yookiin immoo deebii kennuu nu gaafata jechuudha. Rakkoo furuuni haala amma argaa jirru kanaan hawaasi yookiin immoo mariidhaan eeguu rakkoo furatu ka agarsiisudha jechuudha. Mariif marabbaadhaan walitti dhufuudhaan madda rakkoo sanaa erga adda baasee booda furmaata ka itti kennu jechuudha. Rakkoon nama mudachuun akkaataa rakkoo sana dandamatanii fi hiikan nama barsiisa jechuudha. Egaa rakkoon erga uumameera jennee rakkoo sana akkaataan itti uumame erga adda baafnee booda deebii nuti kennu sun murteessadha yookiin immoo wanta nuti akka rakkoo sana furuu fudhanne sun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kunis tattaaffii namoota rakkinicha hiikuuf taasisan beekumsaa fi muuxannoo dabalataa rakkoo caalu hiikuu isaan dandeessu akka argatan waan gargaara jechuudha. Egaa namooti rakkoo hiikuu keessatti yeroo adda addaatti hirmaatanii rakkoo muuxannoo ga'aa fudhataa waan deemaniif rakkoon caalmaallee yeroo mudatu sana olitti hiikuudhaaf yookiin rakkoo sana furuudhaaf ni tattaafatu jechuudha. Adeemsa rakkoo hiikuu keessatti gochaawwan ijoo sadiitu jiru jechuudha. Adeemsa maal gochuu keessatti? Adeemsa rakkoo hiikuu keessatti gochaawwan gurguddoodha nuti jennu sadii kaasuu dandeenya jechuudha. Isaanis adeemsa odeeffannoo funaanuu, beekumsa haaraa uumuu fi beekumsa argame irratti hundaa'uudhaan murtoo kennuu jennee bakka sadiitti isaan qooduu dandeenya jechuudha. Adeemsa rakkoo hiikuu warreen jennu kana jechuudha yookiin gochaawwan ijoodhaan kanneen nuti jennu ni jalqaba adeemsa odeeffannoo funaanuu jechuudha. Maal gochuu qabna? Odeeffannoo funaanuun irra hin jiraataa jechuudha. Erga odeeffannoo funaanne beekumsa haaraa uumuudha inni lammaffaani. Sadaffaa irratti beekumsa argame irratti hundaa'uudhaan immoo maal gochuudha? Murtoo kennuudha jennee jechoota gochaawwan ijoo kanneen sadan kaa'uutii dandeenya jechuudha. Torba tuqaa tokko lamarratti egaa sadarkaalee ittiin adeemsa rakkoo hiikuu ilaallutu jira. Dhalli namaa rakkoolee jireenya keessatti mudatuu fi kallattii garaagaraan furmaata kennuuf ni tattaafata. Sadarkaalee adeemsa rakkoo hiikuu warreen kana kaa'uu ilaaluu dandeenya jechuudha. Dhalli namaa maal godha? Rakkoo jireenya keessatti isa mudatu kallattii garaagaraan hiikuudhaaf yookiin keessaa ba'uudhaaf yeroo tattaafatu ni argina. Bu'aan tattaaffii kanaas bilchinaa fi adeemsa rakkinicha furuuf hordofamu irratti hundaa'a jechuudha. Maal gochuuf irratti hundaa'a? Bu'aa fi adeemsa rakkinicha furuu irratti furuuf hordofamu irratti hundaa'a jechuudha.
Rakkoo jireenya keessatti nama mudatuuf furmaata waaraa kennuun adeemsaa fi tarkaanfilee sadarkaan darbuu qaba jechuudha. Sadarkaan keessa darbaman qaba jechuudha. Rakkoolee kanneen furuudhaa fi egaa adeemsoti kunneen maalidha yookiin immoo rakkoolee kana furuuf rakkoo nu mudate furuuf sadarkaawwan jiran maalidha akka jennu yoo ta'e, adeemsa rakkoo keessatti sadarkaawwan ja'an hiikuu dandeenyutu jiru. Inni jalqabaa sadarkaalee jiran keessa rakkoo adda baasuudha jechuudha. Rakkoo sana maalidha ka'umsi rakkoo sanaa, maddi rakkoo ta'e maalidha, maalirraa kan ka'e uumame isa jiru adda baafna. Erga sana adda baafnee booda sababoota rakkoo sanaa adda baafna jechuudha. Sababa maaliif ka'e, maalirraa akka ka'e ta'ee ka jedhu ni fudhanna. Sadaffaarratti yaadawwan furmaataa dhiyeessina jechuudha. Erga kun ka'e akka kanatti ka'e erga rakkoo sana adda baafne sababa inni ittiin adda baase erga adda baafne kanaan furmaata argachuu danda'a yaada jedhu dhiyeessina. Yaadi nuti dhiyeessine immoo yaada adda addaa ta'uu danda'a, namoota adda addaa yaadota dhiyaatan ta'uu danda'a. Sana keessaa immoo yaada furmaataa keessaa fudhanna jechuudha. Isa kanatu irra caala yaada furmaataati ka jedhu keessaa filachuu dandeenya yookiin fudhachuu dandeenya jechuudha. Yaada furmaataa filatame immoo maal goona, hojiitti hiikna yookiin rakkoo uumame sana erga isa adda baafne sanaaf hojiitti hiikna jechuudha. Rakkoo sana isa filatame sana yaada furmaataa jedhame isa filatame sana hojiitti hiikna yookiin immoo ittiin furuuf yaallachuudha. Dhumarratti bu'aa hojiirra oolmaa yaada furmaataa madaaluu jechuudha. Yaada hojiirra oolchine yookiin immoo rakkoo sana furuuf tooftaan nuti fudhanne sun hojiirra oolmaan isaa sirriidha moo sirrii miti, galteen nuti fudhanneef sirriidha moo sirrii miti, wanti rakkoo sana furuuf kaayyeeffanne sirriidha moo sirrii miti isa jedhu irratti xumurraa jechuudha. Egaa warreen kana ja'an sadarkaalee adeemsa rakkoo hiikuu jennee kaa'uutii dandeenya jechuudha. Isaan kanaanii baay'ee murteessoo warreen jennu jechuudha. Rakkoo adda baasu, sababa isaa adda baasu, yaada furmaataa dhiyeessu, yaada furmaataa dhiyaate keessaa filachuu, yaada furmaataa filatame hojiitti hiikuu fi bu'aa isaa madaaluu ka jedhudha jechuudha. Egaa tokkoffaarratti ka arginu sadarkaa itti rakkoo adda baasnudha. Adeemsa rakkoo mudate tokko karaa bilchina qabuun hiikuu keessatti rakkoon uumame sana sirnaan beekuu fi sirnaan beekuun tarkaanfii isa jalqabaati jechuudha. Sirnaan erga beekne hojiitti hiikna yookiin immoo gara furmaataatti deebina waan ta'eef, tarkaanfiin jalqabaa kunis rakkoo uumame madda duubee fi agarsiistuuwwan waliin adda baasuudha jechuudha. Rakkoo uumame sana maal gochuudha, adda baasuun beekuudha jechuudha. Bifa salphaa ta'een rakkoo adda baasanii beekuun sababoota rakkinichaa fi faayidaa fi furmaata biraa gahuuf daandii kan saaqudha jechuudha. Maddi rakkoo sanaa ka beekamu yoo ta'e yookiin immoo akkamiin akka inni uumame ka beekamu yoo ta'e, madda rakkina sanaa fi sababa ka ta'e sana daandii soquun salphaadha jechuudha. Yookiin deebii argachuun salphaadha furuudhaafi jechuudha. Kan lammaffaarratti arginu sababoota rakkoo adda baasuudha. Adeemsa rakkoo furuu keessatti tarkaanfiin lammataa sababa rakkinicha fidan barbaaduudha jechuudha. Kunis maal gaafata, xiinxallii gadi fageenyaa kan gaafatu yoo ta'u, hundee rakkinichaa beekuun fala barbaaduu keessatti iddoo olaanaa qaba jechuudha. Hundee maalii? Rakkinichaa beekuu. Inni kun sababa rakkoon itti ka'e nu eertuu keenyadha jechuudha. Xiinxalluu fi gadi fageenyaan xiinxalluu fi hundee rakkinichaa beekuuni. Sadaffaarratti kan argannu yaadawwan furmaataa dhiyeessuudha. Yaadawwan furmaataa nuti dhiyeessinu immoo sababoota rakkoo erga adda baafannee booda maal goona, erga xiinxallee hundee rakkinichaa adda baafnee booda rakkoo sanaaf filmaata furmaata garaagaraa barbaaduun salphaadha jechuudha. Rakkoo tokkoof furmaanni baay'een jiraachuu ni danda'a jechuudha. Rakkoo tokkoof maaltu jiraachuu danda'a? Furmaanni baay'een jiraachuu ni danda'a jechuudha. Ta'us yaada furmaataa gaarii fi bu'a qabeessa ta'e filachuun immoo barbaachisaadha jechuudha. Warreen yaada dhiyeessine keessa yaada sirriidha yookiin yaada kana ni ta'a jennu sana fudhannee dhiyeessina jechuudha. Adeemsa filannoo yaada furmaataa keessatti faayidaa fi miidhaa filannoowwan dhiyaatanii xiinxaluunis baay'ee murteessaadha jechuudha. Adeemsa kana keessatti xiinxaluun baay'ee murteessaadha. Maal xiinxaluun murteessaadha? Yaadi nuti fudhanne yookiin tooftaan nuti itti deemaa jirru sun filannoo yaada dhiyaate sun sirriidha moo sirrii miti, miidhaa qaba moo miidhaa hin qabu isa jedhu, isa kamtu miidhaa irra caalaa qaba, isa kamtu miidhaa xiqqaa qaba isa jedhu adda baasuudhaan yaada furmaataa filachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Afuraffaarratti kan nuti argannu yaadawwan furmaataa keessaa fudhachuudha jechuudha. Yaadota furmaataa dhiyaatan keessaa tokko filachuun murteessaadha jechuudha. Filannoowwan dhiyaatan hunda sirriitti madaaluun barbaachisaadha. Filannoowwan yaada 2, 3, 4 dhiyaate ta'an isaan keessaa isa baay'ee murteessaa ta'e filachuun murteessaadha jechuudha. Kana jechuun ciminaa fi hanqina akkasumas filannoowwan dhiyaatan ni xiinxalluu jechuudha. Ciminaa fi hanqina wantoota dhiyaatan
adda baafnee beekuun yaada furmaataa sana dhiyaate keessaa filachuudhaaf yaada kallattii gaarii nuuf kaa'a jechuudha. Filannoowwan dhiyaatan keessaa isa bu'a qabeessa ta'e filachuun tarkaanfii itti aanutti ce'uun barbaachisaadha jechuudha. Egaa yaada furmaataa warreen jennu sun keessaa inni kun baay'ee isa ijoodha jechuudha. Yaada dhiyaate sana bifa bu'a qabeessa ta'een yoo kan madaallu ta'e jechuudha. Shanaffaarratti kan argannu yaada furmaataa filatame hojiitti akkamiin hiikuu dandeenya. Sadarkaan kun yeroo filannoowwan garaagaraa fala ta'uu jedhamanii adda baafaman fudhannee hojiitti hiiknudha jechuudha. Yaadawwan dhiyaatan kun yookiin immoo olitti wantoota dhiyaatan keessaa waa yaada isa bu'a qabeessa jennee filannee sana isaan gara furmaataatti yeroo galchinudha jechuudha bakka kanatti. Innis yeroo beekumsaa fi humna keenyaan qindeessinee yaada furmaataa filatame hojii qabatamaatti yeroo itti jijjiirrudha jechuudha. Yaada inni ta'a jennee adda baafne sana yeroo itti maal goona hojii qabatamaatti yeroo itti hiiknudha jechuudha. As bukkeetti immoo egaa ja'affaarratti kan argannu bu'aa hojiirra oolmaa yaada furmaataa madaaluudha. Sadarkaan kun yeroo bu'aan hojiirra oolmaa yaada furmaataa hordofamuu fi itti madaalamudha jechuudha. Madaalliin bu'aa raawwii yaada furmaataa kun yaadi furmaataa hojiirra oolee sirrii fi bu'a qabeessa ta'uu kan itti mirkaneessinudha jechuudha. Bakka kanatti yaadi nuti filanne sirriidha bu'aa akkasii argamsiiseera jennee duubdeebiisaa yeroo itti argannudha jechuudha yookiin immoo yeroo itti madaalludha jechuudha. Madaalliin raawwii bu'a qabeessummaa raawwii yaada furmaataa kun murtoo darbee ture keessaan deebi'ee fooyyessuufis ta'e rakkoo ture karaa sirrii ta'een hiikuuf shoora guddaa qabata jechuudha. Kunis rakkoo hiikuu keessatti dogoggora uumamuu malu keessa deebinee akka ilaaluu qabnu nu gargaara jechuudha. Egaa madaallii yaada sana rakkoo sana adda baafnee erga sababa isaa adda baafnee yaadi filannoodhaaf erga dhiyaate keessaa immoo yaada ta'u erga filannee booda yaada sana immoo gara furmaataatti yookiin hojiitti hiikna. Hojiitti isa hiikne sana immoo bu'aa oolmaansaa yookiin immoo hojiirra oolmaansaa sirriidha moo sirrii miti xiinxaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo hojiirra oolle yoo ta'e yookiin immoo rakkoon biraa yoo jiraate irra deebinee akka xiinxaluufillee keessa deebinee akka dogoggora uumamuu malu ilaalluufillee nu gargaara jechuudha inni ja'affaan kuni. Egaan haala kanaan adeemsa rakkoo furuu ni dandeenya jechuudha. Egaa torba tuqaa lamarratti kan argannu sadarkaalee adeemsa gadi fageenyaan yaaduu fi murtoo kennuu kan jedhudha. Isa kana immoo kutaa itti aanu keessatti gabaabinaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Hanga kana waan hordoftaniif galatoomaa. Peejii keenya share subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif ga'uu hin dagatinaa. Turtii gaarii.